Audio Jungle. Senen USA dhuftanii maqaan koo Kumsaadha. Asuma hospitaala bira dhufe. Nagaan gooftaan ulfaatu. Ameen. Galanni Waaqayyoo. Ameen. Ani wanta biraa miti wanti nan galateeffadhu. Wanti nan galateeffadhu asii yaabbannee araaraa deemna, asii yaabbannee iyyuu bira deemna. Ani kan banamuunsaa baay'ee dhugaa gooftaa Waaqayyo nu wajjin jira jedhee baay'een gammadaan jira. Ameen. Amma malee hin gammadu. Maaliif namuma wajjiniin turre namuma as keessaa Waaqayyo hin kaasa jedhamee hin eegamne eegee Waaqayyo kaasee kan nu banu raajii lammiitiin wal beekna, sirriitti wal beekna. Wajjiniin nyaannee wajjiniin isoollee wajjiniin kadhannee nan beekan asumatti. Maaliif kuniin ta'a isaan taa'ee kana eegee ture. Amma malee ani gadda dhufe baay'ee takataatalaan ture har'aan konfiraansii Saling gadara ti dhufu calqabe isaayyuu isheetu natti himan akka kanatti ka'uun bada isheetummaa irra jilamii biran deemne maaliif naan jedha yeroo hunda maaliif hin baane dhaqeeti naan jedha raajiin banee maannoo raajii lamii baneeraa jedhee takka gaafadhee naan ishii jedhee ka'ee dhufe konfireetii lama isaa walaarratti dhufe natti fakkaata garuu dhugaa ba'uun barbaada sana keessayis ergaasitti raajiin kan biraa dhufee asitti agargaayu kan biraa dhufee asitti gabbaafamee tajaajilaa ture. Waraabessa 300tu Wallagga Lixaarraa deemti tajaajilu bahee du'aa asii waraabessi du'a jedhee gaafa dubbatan ture asii waraabessi tokko bahee du'e. Waraabessi kuni mana namaatti bahee du'e garuu waan ija kootiin dhaqee nagarree namoonni natti himan sababiin gurra kootiin dhagayeeffani asitti gurra kootiin dhagayeeffan achiis immoo mana namaatti akka bahee du'e Waaqayyo akka mana namaatti bahee du'e Waaqayyo namichuma qallabu sana keessaa sammuusaa keessaa fuudhee kan keenyatu du'e jedhee namichi irra asutaalee bu'a jedhe. Kana otooni dhugaan bahin biran darbu jedhetan. Ishi kan itti aanu. Dhuga bahumsi koo inni lammaffaan immoo mucaan kan koo durbaa hangafti tokko jirti isaan hin beeku. Kanaan dura hafuura hamaadhaan qabamtee hospitaala galtee utuu wajjin hin cinqamu halkan keessaa sa'aatii 5tti harkaatti baadhee faarmaazii geessee faarmaazii cufamee gizee sana hospitaala halkan keessaa sa'aatii 5tti baadhee geesse. Hospitaala geessee hospitaalonni kolokeessumatti sakkaan malee waan tokko gochuu hin dandeenye. Inni kunis hin dhufaa mucaa garaa kan harkisuu malee waan tokko. Maa ajjeesuu barbaadamu maal gootu silaa'uu maftee tokko kennine halkan isaan halkan sa'aatii 5tti geesse guyyaa sa'aatii 8-9tti dhuftamiti gaafasise. Guyyaa keessaa otoo mucaadhaan maftee tokko kennin guyyaa keessaa sa'aatii 9 waan ta'etti isaan dhufanii silkiidhaan waamee silkiidhaan dhufanii mucaa kana fuudhii baay'inaan jedhe. Maal ishiin baay'ee dhukkubdi akkamittiin fuudhee baay'inaan fuudhii baay'ee waaqayyoon fayyisaa fuudhii baay'een. Achumatti waa bicuu kadhatanii sababii namoota keessa ta'ee mootaan hin mijenne fuudhii baay'ennaa ati manaan ta'anii isaan bira jirtii wajjin hin jiru fuunee baanee mana goleessa kootii geessinee kadhanne gallee mucaan koo achumaan fayyite. Erga sana fayyite. Eengadda immoo gaafa guddaa dhufeen as ture mucaa sanaa hin qufaas torban lamaaniin amma immoo qufaatti fayyadee torban lamaaniin jira. Mucaan kun maal taate akka taate Waaqayyo jedheetuman zimmidee ani kadhadheen eenyu jedha. Amma dheengadda ammas itti ka'ee jennaan haayaan marfee hin geessu. Ishiin marfee geessinaan jennaan marfee hin geessu. Raajii lamii biraan fuudhee dhaqaa
waaqayyoon fayyisa mucaa koo jedheetuma fuudhee dhufe. Yoom? Ani harkarra kaa'anii naa kaa'atu jedheetan yaade as deengada gaafa kunoo daarii gala sirran taa'ee muka qalameen dibamte tekkii irra jirtu sanarra gootanoo jiru ture. Asumaan ani waaqayyo mucaa koon fayyisaa achumaan fuudhee dhaqa jedhee dhufe. Gaafa harkatti baatee dhufe gaafa isin asii kadhataa dhaqxanii namoonni namootas bakka buutanii dhuftanii yookaan immoo namoonni isin dhukkubusoo jiraatan harkarra kaa'addee sana keessaa buqqaa hin fayyaa jennaan harkarra kaa'e mucaan gisee masanatti lakkaa fuudhichi rukutamaadha mucaan immoo san giddeen hin qabe. Giddii maallaqee sirra kaa'ee qabe. Achuma mucaan boosina dhukkubaara itti boocee boo'aa dhukkubu koo maqaa Yesuus sirraa ka'aa jedhee. Achuma mucaan baay'ee kun amma nagaa. Achuma numa sana keessaa Akka irra kaa'aa barbaadan gaafa dhuftan. Akka harkirra kaa'aa barbaachiftu. Ana akka simbirraa Harkirra kaa'amne garuu. harkirraan kaa'ama. Ishee. Waaqayyo asuma achitti waaqayyo keessaa rukute harki waaqayyo daangeessu qaba biyya alaatiyyuu hin fayyisa sababii ta'e. Galateeffannaa argamtu guddaa gooftaa. Akkuma isaanii qoricha beekti harkumti kee qorichaa ta'u argeera. Ameen jedhadhaa gabareechaa ta'e. Harkumti kee maqaa gooftaan fayyinatti si fageedara. Kana asumaan dhukkubne mucaa. Waan tokko dhukkubne achumaan nagaa taate mana gaashiiti. Dhuga bahumsi kun sadaffaan immoo yoo dheerates dhiifama naa godhaa. Sangaa wayii tan namootatti kenne gaxariitti sangaa wayii bitee midhaaniin namootatti kenne midhaaniin fuudhu gaxariitti. Sangaan kun yeroo gabaa keessaa binnu nagaadha. Yeroo immoo mana galu ijoollee nama guddaa maalila akkasitti gaafa ol fuudhee lafaan amma sangaan kun nu jijjeetti kootu gurgurii jedhan. Ishi jedheen guyyaa afurii dhaqee sangaa kana nam tokko hin bitu. Oo manatti galte nama nyaatu. Yookaan biruma shan namni kennu jiru. Kun maal? Jarri si kiristaana, jarri achitti kennes kiristaana. Maanni ana bira rakkoon jiramu isin bira rakkoon jira. Sangaan kun ennaa gabaadhatte nagaadha. Ennaa moo mana galte sangaan si nyaatti. Kun maanni kadhadhaa men jedhe. Jarri sana dudduuba gabaa keessan hin dadhaban. Asumaan gaddaa asitti gaafa konfereensii bishaan irratti kadhatame bishaantii sana ofiifis manatti ijoollee hundatti naqee keessatti naqee bishaan sana bicuu ishee hambisee fuudhee gabicha dhaqe. Sangaan hadha gaa guyyaan ishii dhumeera silaa hadha waaqayyo natti adda baasu qaba sababii ta'eefi sangaan ammoo maal godhaa akka hojii seetanaa ta'e arran baranumti. Sangaa kana maal godhaa sangaa nama nyaattu immoo garaa boqoqsee sangaa kana fuudhi bayi sangaa kana yoo binne maatti goonan fuudhi bayi jedhan aha Sangaan boqoqu. hanga saraara moo akkam waaqayyo maalitu itti gale kanatti baay'een dhugaadha sangaan birrii 14,000 fi 500 bitame mee ilaalaa birrii amma kana asiin Sangaan boqoqu. naa dhufee bal'oo seenu sangaan boqoqee bakka sangaan duuti qajeeltanii ati yoo duute si'ana waaqayyo barakati guddaa bana beekamoo gaafa wanta kanaa dhuftu barakatiin sababii karaa kana jiru an dhimma sittiin qabu yoo dhaqeen waan hir'iftu hin qabdu jedheetuma zimmidhee bishaan itti duddatti naqe. Bishaan kana gaafa duddatti naqu isa duraan didanii maal jedhan asii dallaalonni jala ka'iitii tokkichumaan. Sangaan garaa boqoqu. Asumaan ani birrii kokkisii keewwadhee jarri bitatanii fudhatanii deemanii amma daqiiqaan turre amma na biraa deemte amma garaan shiqannas. Nama deema. Galateeffannaa gooftaa argamutti mul'atu. Amannaan ta'a ilaali yoo fayyaan iyyuu du'aan gatii godhateeti. Dargii gargaar fudhaa. Waan ati itti yaadne waaqayyo harka si haa qabu. Waan ati itti yaadne waaqayyo lafaa si haa baasu. Kallattii ati itti yaadne waaqayyo dhimma kee lafaa si bakaasu. Namni amala sagalee isaa ol fuudhee amala jedhaa fudhatu. Amma immoo waan tokko ofii kooti wanti sinaa kadhatte immoo wanta tokko jira. Bishaan mana sitti kadhatamee jennaan fuudhee gale sanatti waa wayii jira beektu sin gurraa qabdu isa gabaan baay'ee jira. Amma harki miqanyaas keessa jira akka hin dabarfadhee barakatii kanatti hin dabarre wanti biraatu jira. Amma isa bakka waaqayyo akka naaf baasu irratti naa kadhata. Wadaa qaba garuu aarsaa immoo irraa fuudhee fida. Baay'ee gaarii. Kurnaffaa safi. Hojii lafaatti kan hojjetu waan ta'eef lafaa
hojii Mana jaaree gurguru. tokkolii hojjetan mallaqa hojii kan isaan hojjetan mana ijaaruu gurguruu hojii akkasii kan isaan hojjetan waan ta'eef mana gurguruu barbaade manicha akka kaabuu barbaadan. Gabaan baay'eera jira akka gurguramu immoo namoonni godhus jiru. Amma gaa isinii gurgurameera. Ameen. Gurgurama osoo hin taane gurgurameera. Ameen. Harkatti qabaatii gurgurameera daanii. Waan isin hin barbaadne kun maqaa gooftaan isin harkaa ba'e inni caalu harka keessan galeera. Ameen. Maqaan isa du'e yoo ta'e maqaa gooftaa Yesuusin lafa jiru ammaa kaasee dhimmichi socho'eera. Ameen. Lafa jiru ammaa kaasee afurii dhibee dubbii isin galeera. Ameen. Kan akka isin hin milkoomne kan akka isin hin eebbifamne godhu ammaa kaasee maqaa gooftaa Yesuusin rukufameera. Ameen. Sinis eebbi keessan sinis milkaa'inni keessan maqaa gooftaan konnatti wal gootaniitu. Ameen. Isin ta'e maqaa gooftaan maasaa ta'us galatti kana caalu fidaa gooftaa. Eebbifamaa nagaan naqaa.